ijoolleen keenya yeroo tidaaritti galtanii akkuma mucayyoo kana argitanii kunoo akkuma argaa jirtan kana hundumti keenya yoo dhugaa dubbachuuf simsinneetuma dhiirumaa ta'eedhaaf qofa bakkuma ta'etti akka hin kufne dhugaa dubbachuuf qaama saniin laalanii kan jedhu tokkotu jira beektanii no akkas ta'uu osoo hin taane namoonni baay'een gara online gara Facebook kara media gara garaatiin wal baru erga wal baraniin booda nama san amala isaasan hin beektanii simjintanii gaafa wajjin tidaarii godhatanii tidaarin keessan irree akkuma qilleessan wal bartan qilleensa romarratti afuu danda'a ishee kanarraa baradhaa dhugaa dubbachuuf namni tikikkileenya gaafa hiriyaa qabattan hiriyaa nama jabaan nama sin guddisuu danda'u nama haadha abbaa isiniif ta'uu danda'u laaltanii ofii keessaniif hiriyaa gaarii hin beekama waan ta'eef dhugaa dubbachuuf akka qilleensa irratti namni akka bakkeetti hin gatamneef dhugaa dubbachuuf hedduu kana nagadi system cayyoon tuni ishee qofa osoo hin taane ijoollee baay'ee warri online irran warri karaa Facebook karaa miidiyaatiin walitti dhufan warri tidaarii godhatan kinuudhuun isaanii maal ta'a karumattaaf waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf Yoya arkafuuni hordoftoota kabajamtoota channel YouTube askalis jalatti argamtan jirra jirtu ani jira nagaa kiyya galata waaqayyo ar'ammoo waan baay'ee garaa nama nyaatudha dhugaa dubbachuuf hedduu akkuma argaa jirtan mucayyoo asirratti argitan kana akkuma nama kamiyyuu biyya ormaa deemtee maal jettee xaartee yaa kan namni biyya ormaa keessatti nafuu akkuma nama kamiitu tidaarii godhattee haa ta'u malee tidaarii suni akkuma beekamu dhugaa dubbachuu fi yoo waaqayyo nama eebbisee malee hin ta'u nama hunda wajjin tidaariin kee eebbifamaa miti so waaqayyo kadhattee gaafa tidaarii godhachuuf kaatu waaqa kee kadhattee akkasumas immoo eeyyama waaqayyo gaafattee tidaaritti galuun barbaachisaadha yaa ta'u malee isheen kuni akkuma argaa jirtanii waan baay'ee abdii kutachuunis gaarii miti waan waaqayyo namaaf qoode jiraachuu danda'a yaa ta'u malee immoo namni baay'een yeroo baay'ee abdii kutachuu dhiisuu akkasumas immoo namni waa tokko qofaan bichaa hin jiraatu kanaafiyyuu abdii kutachuun gaarii miti ijoollee keenya yeroo hundumaayyuu abdii hin kutachina abdii kutachuun gaarii miti maaliif jennaan akkuma argaa jirtan mucayyoon kuni lakkuu ijoollee lakkuu argattee abbaan mana ishee gatee badee jedhattee isheenumatu dubbate so gatee bannaan ana jechuun ani dhiirri dhugaadhaan si jaalatu ilmoo argatee eenyu jechuun gatee badu jechuun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf isheen uyyuusuma jalqabaa kana kan deesse akkuma argaa jirtan እንግዲህ gatee bannaan እንግዲህ mana kiraa keessatti nagatee badee jettee dubbattee hedduu waan garaa nama nyaatudha abdii kutattee kukkuttee suura wajjin ka'aa kukkuttee suura abbaa keenya qulqulluu Mikaa'elii ofitti qabdee eeyyen dhugaadha abbaan keenya qulqulluu Mikaa'el yeroo hundumaayyuu nama rakkatee ni kaasaa kan kufee ol qabaa bira hin darbu እንግዲህ Mikaa'eliin in kaasaa isheen TikTokii qabdi namoonni arganii waa baay'ee ishee gargaaran jechuudha mucayyoo tana እንግዲህ namni waaqayyoon qabate namni waaqayyoon abdii godhate yoomiyyuu hin kufu isheen omaa hin taatu ijoolleenis ni guddattii fi isheen ganaa daa'imaa bakka guddaa ga'uu dandeessi
waa baay'ee irra ga'uu dandeessi. Haa ta'u malee immoo abdii kutachuun gaarii miti. Namoota hedduun amma fakkeenyaaf barataan tokko baratee gaafa eebbifamee hojii dhabu abdii kutataa akkuma argitan suuraa irratti argitan kana ijoolleen keenya baay'een jechuudha. Bakka waan dhaban irraa abdii kutachuun sirma koongumaayyuu gaarii miti. Maaliif jennaan waan waaqayyo namaaf qoode waan xiqqoo waaqayyo siif qoode irraa hin dhabdu jechuudha. Kanaafiyyuu waaqa kee galateeffadhu yeroo hundumaayyuu waaqayyoon galateeffachuu yaa waaqayyo situ beeka jedhanii waaqa ofiiti. Amma fakkeenyaaf gaafa nani waa ta'e dhabee gadde anillee akkasuma waaqayyoon gaddisiisee jechuudha. Kan argattes kan dhabdes tamasgeen jedhanii yoo waaqayyo kadhatan homarraa hin dhaban jechuudha. Amantii kamiirratti iyyuu amantii kee hundumarratti kadhannaa keetiin yoo jabaatte ni darbita jechuudha. Kanaafuu namoonni tokko abdii kutanii kan lubbuu fi dabarsanii jiru. Kan bakka waa baay'eedha. Namni jireenya isaa keessatti waa hedduu dabarsa beektanii qormaata hedduu dabarsa. Keessattuu nama amantaa cimaatti qormaanni ni baay'ata. Kan qormaata san darbetu maalidha jedha? Kan qormaata san darbetu ilma kiristaanati. Intala kiristaanati isinii galee yoomiyyuu abdii kutuun gaarii miti. Yoomiyyuu abdii hin kutinaa. Biyaansi namni tokko waan ofii yaade tokko gaafa dhabu. Amma fakkeenyaaf ani karoorsisan galma naaf hin geenye abdii kutachuu hin qabu. Maaliif jabaadhee waan sanarra ga'uun qaba malee koongumaayyuu abdii kutadheetoo waaqa kiyyaan gaddisiisu. Yoomiyyuu taanaan namni tokko inaaraa incinqamaa gin waaqayyoon immoo olsi qaba. Kanaafiyyuu abdiin kutatinaa gorsi kiyya kun yeroo hundumaayyuu dhugaa dubbachuuf waan dubbattu hunduma keessatti waan faayidaa qabu jecha lama takka dubbatte akkasumas immoo namni tokko erga tidaarii kiyya jedheetti galeen boodati daa'ima tanaa isheen yaa lamatti ta'aniitti rakkisu malee hin guddisti. Garuu lamaan sun baay'ee nama rakkisti. Maaliif jennaan kophaa ofii nama wajjiniin malee namnoo nama bukkee jiraate malee nama rakkisti. Haa ta'u malee immoo waaqayyo erga kenneef immoo inni akkuma ta'etti hin rakkisu hin gargaara. Waaqayyoon immoo fayyaa kenneefi hin guddisaaf jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo hundaa warreen abdii kutanii እንግዲህ ወሬን ሀብዲ ኩታኒ ወሬን በቃ ዋባዬ ከሰ ደበርተኒ ንጅርቱም ከናፉ ሀብዲ ኩቱን ኮንኩማዩ እንተው ኮንኩማዩ ከናፉ ዋቀ ከሰን ገለቴ ፈጣ አተማስጊን ጅዳ አማ ፈከኛ ፍምጭዩንቱኒ አኩመ ነማ ከሚቱዩ ጨራነማ ጨርላን ilmanama deena takka qofa osoo hin taane deena baay'eetu jira. Akkaataa ittiin bultu akkaataa ittiin hojjettee of jijjiirtu qofa yaadi malee wanta hojjetanii ittiin of jijjiiran ni jira. Biyya keenya keessatti sinu darbuu baattu rakkan garuu booda maal jedhama dhandhamni hadhaa dhuganiiti gara mi'aatti dhufuu jedhu. Kanaafiyyuu namni tokko rakkatu malee qabeenyatti dhufu hundumti keenya yoo akkuma dhalannetti akkanumatti qabeenya naamanne rakkannee waa baay'ee keessa dabarree qoramnee qormaata san keessa dabarree as geenye bakka guddaa ga'uuf warreen abbaa qabeenyatis ta'e aan qabeenya qabus osoo rakkatina sin geenye akka dhalatanii qabeenya irratti hin jigne waa hedduu keessa darbanii taas gahan sinii galee nus immoo akkasitti rakkannee hojjenne of jijjiirra malee waan xiqqoo gaafa rakkadhe tarkaanfii lubbuu kiyya irratti fudhachuu hin qabu. Maaliif jennaan asoo ani maaliif namni mucummaa sillaasee fudhate namni ortodoksii ta'e dhugaa dubbachuuf hin beekani. Kanaafiyyuu maal ta'uu hin qabnu abdii kutachuu qabnu yeroo hundumaayyuu waaqa keenya galateeffachuu qabna. Siruma koongumaayyuu nuti ortodoksiin abadan abdii kutachuu hin qabnu.
maaliif wangeela keessa jira waan ta'eef abdiin kutatin yoomiyyuu taanan abdiin kutatin jedha. Kanaafiyyuu obsa qabaachuu namni obsa qabu abbaa keenya Iyyoob irraa warreen macaafa Iyyoob dubbistan jechuudha. Qabeenya isaa hunda dhabe harka duwwaatti gaafa afu gara waaqa isaatti deebi'e jechuudha. Kanaafiyyuu nu illee waaqan waan xiqqoodhaan waaqa gaddisiisuu hin qabnu. Tamaskeen jennee amma fakkeenya faanii harkaan qabaa miilan qabaa ishee mucayyoon kun ammaaf rakkatti ammaaf ijoollee kanaaf malee ganaa daa'ima xiqqoodha bakka guddaa ga'uu dandeetti jechuudha. Haadha qabeenyaa ta'uu dandeetti. Kanaaf yeroodhaaf akkasiin hin dhagaamne jechuu barbaadetanii ingirii gorsi kiyya kun namoota hedduu biraa akka ga'u abdiin qaba. Galatoomaa isiniin jedha obboloota.